waltajjii hawaasaa gizee godhanii nuti ammaan tana sarganyaa warra gartee gaggeessitu aruuzaa warra jaansani warri arraan tana warri waltajjii amatatti afeeramu kun qabaatitti afeeramu kun nuti warra boonsitoota warra waa bobboonsu laffaatiin akaafiin itti citini waan isaan dabarsan waggaa guutuu dabarsan san nuti amma guyyaan nuti dhufnu guyyuma aruuzaati guyyaan aruuzaa bultii miti beek guyyaan aruuzaa guyyuma aruuzaa jaama guyyaan aruuzaa kun ammoo namarraa bareedu qaba sheekh akka gaafa nuti ijoollee muhaadaran gaggeeffamtu arrallee muhaadaraan islaama gaggeeffamu qabdi gaggeeffamu jirti arrallee montaar boo ciccituun gaafa san akkas godhuu turre sitaaraan duubatti hidhamtee kursiin gaba kaamtee buufiin afuufamtee hafee wanni kun duniyaa irratti ammaan tan hin jiru duniyaa gubbaa amma meeshaa madraka jaaramu bituu danda'u qabna baadiyyaa keessatti illee ni dandeenyallee namni osoo darasaa akhlaaqan qabne gaafa sheekatees akhlaaqa qabaachuu danda'u mee waan takka isin himu taamni kun yoo nefe filmoota aji amma wata uma kanaan gafuudha laalaa jecheeni yoo nefe kitaaba imaamu maalik keessa tirmizii je tirmizii isuma san yoo nefe ma kitaaba subul salaam je subul salaam gafuudha bakka san kalaala jechuudha hanga sadarkaa kana kitaabnummaa maktabaa isaa san keessa hin jirran jiru osoo maallaqaanis haabanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردنا شيخ خينا شيخ عثمان دري توتو سجنتا قبا سجنتا إسا ليني أشرا قال ديه مجرا مي واهي شيخ عثمان مال دلقو جرا مالو جوجو جرا حالا خمر رجرا نمني توكو حيوتا في أسو إسان جراني وان إسان رجرا بيخون برباچ سارا وان توكو وجيلي غرغودا إسان جوجو جراني جرا وجيلي تكا إسان جوجو جراني جرا أردنا براتوتا لكوزي إساني هدو باية تيف sertifikeeta kanneen jiran darasoota isaaniitii akkasumas hojjumaanuu jechuudha. Darasoota isaanii jechuun aalimoota barsiisaa jiranii fi darasootas jechuudha. Darasoota warra ilmii geessifatanis jechuudha. Sheekh Usmaan madura kan gaafadhetti nama meeqaas biraa qubate hanga ammaatti jee gaafadheen ture. Nama 40 ol qubsiiseetiin jira naan jaanii turanii. Hunga umrii amma isaan jiran tana wajjin hoggaa laalle hedduu gahee guddaadha. أردنا شيخ غنيا شيخ جمال علي تسني جرا أستاذ منشد غنيا قال في جالتما نجاش محمد تسني جرا أكسمتي شيخ بسا سني تسني جرا ما من تسني جرا نموتا هدو راوجي جرا هيدر عبدي بلسما أكتيفيستي غنيا بكما جرا إن شاء الله مين ما خنا ثاني ورانغ خنا ثاني وجيوان تكو تكو وان برنوتا نوتاهم هيوتا غنيا سوان سان دلقا جران وان tokko tokko irraa dubbachaa deemna keessafuu waa'ee majlisa Sheekh Usmaan jechuudha. Haasoo keenya har'aa kana tartiiba nuu qabsiisi jechuudha. Sheekh keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiin dubbisuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi dubbii Sheekh Usmaan taarraan tanaa tanarratti taajjabaatiin oolee narraa waa takka illee taajjabbii ni beektaa miti. Sheekh Usmaan kun amalli isaa ربي القرآن خيستنا بمحمد إنك لعلى خلق عظيم جين وإنك لعلى خلق عظيم جين عمل قدك أبدا جين حالا غاري قدايچو نبي صلى الله عليه وسلم أساس بورا من تتناوغوي موان إرقمي فقاهمو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق جين أن عمل مغاري قوتو فجيچان إرقمي جين عمل مغوتو راف جيچيچو عمل درانو أرجمان قوتمان أوبسي nama wajji wanni jireenya ollummaa wanni adda addaa duraan lafa jirti hawaasa keessaa hagarraa irratti itti guutuuf hin ergamee je aslitti wanni amantaan dhufteefu amaluma gaarii san guutuudha jechuudha. Sheekh Usmaan irraa waa isinii himaa. Sheekh Usmaan kun baachiinu boodaati qaraatii keessatti illee umriin illee nurra xiqqaadha. Erguma nuti magaalaa dhufne kana nama guyyaa keessaa qaree baree majlisa dhaabee qaraayisuu eegale. Dargaggeessa arraageessikki jeejaan nuti nama cufa wajjin jiraachuu beeknaa jeejaan kan waliitii wajjinis foon nyaannaa kan gadiitii wajjinis firii nyaannaa jeejaan arraageessu kun beektaanni gosa waan bararuutii mire lukkuufaa wajjinis firii nyaata firii boqqolloo kennitti nyaatu firraa dhiisi waan gurguddaa isaa olii risaa fi kanaa wajjinis foon nyaata. Sheekh Usmaan kun nama akkasiiti nama tawaaduu qabu nama akhlaaqa gaarii qabu waan irraa na gammachiisa keessaa nama hedduutu علمي قرئ علمين تون عالمني توكو جزء علمي قرئ وبو شيخته ولا ما قباچون درقه مساتي توكفا اخلاق قباچو قبا
لما فا برتوت علمي برتسن الرج جيسوس كباچو كبا مدرة أخلاقات تندي بيا جباب دون تدرسا أركتشو خن برنو تجافة علمي كرانو يا رب درسانو خن يتشا كران درسا يا رب درسا كراش تدان يا رب سيخن ملين تاتو علمي برتتو يا رب سرعو في ملي سرعان ديمتو أكيد لمان نمني علمي برتة برتوت برسيسون أركتين إرجمتي بكنجيني جان يخاو شيء علمي بري فتة وصون كراس من وصون دعوات تنقول تاو خطابة شوفمي تاو يشوفنا من القرآن دبسي منو مخيس الدنداوي يشو خطابة شوفمي تاو نبيتامي خطابة شرمي خمس جيدة جيسان يشو يخاو فاي منت أولامي تاو خاباني ستين فيدم خانمني براتي ستين فيدم شيء عثماني نارا خان موجود welcome سيسي ونيني جت شوفدون براتو تساسن أركيدي نارا بقى براتو تخن ربي سيخني وما مخينا نرى تبني جيسين فوق إلينا شيء جارم وجرتو وني شيخ عثماني فكا إني برسيسو في سامي جيسسون تك إذا برتو ما تكتل لالمتو إذا برتو اللي جودو مالي بيتا برتو تبرسيسو خنا أرجعون ويا تكوان سمود رغيس أنباني وان نانجي يا جمال اللي نانجي برنا بلوف نانجي نايمه أرجو من ساكزي موجو درسوا بكسي جالة تلبو في الرجالة تإلمان في دلنا رجالة سنين مرة في الرانة ما يبتكو شيء بلوخ النجين التيم لا أرجو ما بيخي خرما شيني وان درسا رجالة هذا مناتيس إلمانيس جرو جرينياس مخينا إسابتمتوس فوقي إساجارمتوس هندر درسا رجالة درا شيخ عثمانين يا شيخ عثمان بقى ربين أمري درقا قمّا خنا خيستي وصو رفينسي خيلا منتهين وصو أمرين تيتين لين ببولتي خرج عرسو ما كين ديمين براتو تكبيي سر براتو خنا ربي سي خنهين جان تكتان نما براتي في اللي أكربين كنو في دعاء قداف نما بريو ربي سر في ملين تاتو نم نخون قاف مجلسة تينيونتي نما خنا نقوسنا كجنون أبلو كراولوس كرايسون دندو مجلسة دابي كرايسون دندو إنان أبلو مو إني أمو ماوني كرايسين إنان namni nuti akkas jennu sun faan faca'eeti warri nuti itti qoosnu faan irra galee qaraasisu jira jechuudha. Wanti kennaa rabbiiti. Tana tabiraa ergaaniin asiin nama biraatiif illee dabarsu. Tuwaan Sheekh Usmaan laallatu. Sheekh Usmaan kun nama akhlaaqa qabu ulamaa'ii keessaa. Akhlaaqa qabaachuusaa gandaa wajji walii galuun beekee akhlaaqa feetii beekee. Namni yoo akhlaaqa qabaate. Waan inni dabaluu fadhu. Ayyee. Hedduun ajaa'ibdee amma ta'onni irraa ajaa'ibdee dubbatte soo qabxii kana biraan kunneen dabaluu fadha. Ani dhiyeenya dhaqeetiin hawaasa inni barsiisus ilaalee darasaa inni barsiisus ilaalee maktabaa isaatis dhaqee ilaalee wantoota waa lama gurguddoo na ajaa'ibsiise. Ani amma bakka darasaatti ajaa'ibsiifatte kana irra hedduu ishee inni tokko hoggaa ilmii fixate ilmiin isaa sun beekamtuu taanaan darasaa numa argata. Hanga takka numa argata jeetii yaada. Darasaallee ishee kan barsiisan hedduu jira. Garuu hundarra kana ajaa'ibeen hawaasni bal'aan naannawa kana jiru kun haawwan bar lafa dachii rabbii tana geessu afaan gubbaa guutanii ta'anii akka ijoolleetti akka ijoolleetti xiqqoo fuula isaa dura ta'anii irraa garaan haawwan gurguddaan kunuuti jaalala isaan isa jaalatan. Akkuma ani itti tilmaamuun dhabe waltajjiilee hedduu barxaa nuti pirogiraama wajjin qabne waltajjiilee hedduu nageessee waltajjiilee ifi olii qabeerra nageessee laalee hawaasa san bifa sirna qabuun hawaasa san keessa gabbee hawaasa san barsiisee hawaasa san harka isaa keessa galfatee Sheekh Usmaan jechuun amma ganda sanitti mootummaa hawaasa sanii jechuu dandeessa. Jaalala isaan hawaasni isa jaalaturra. Akkaataan itti hawaasni ilaalu jechuudha. Akkaataan hawaasni itti isa ilaalu jechuudha. Mootummaa wanni kun asli maalirraa ka'e jee wantoota inni qabu kana namoonni biraa maalirraa dhabanii jettee yoo ilaalte aalimni tokko aalima tahee yoo akhlaaqan qabaanne aalimni akhlaaqan qabne aalima tahee namni akhlaaqan qabne akkuma jedhanii irraa dubbatanii fi wahumarraa jedhanii dubbatanuu qabu. Maaliif jettee yoo na gaafatte namni si jaalachuun sirraa qara'uun si dhaga'uun si kabajuun hundi bar akhlaaqa jiru yoo akhlaaqan qabaanne gaafa barsiisus amala qabaachuu hin danda'u. Namni osoo darasaa akhlaaqan qabne gaafa sheekatees akhlaaqa qabaachuu hin danda'u. Mee waan takka isin himu waan tanas asumaan du'aataa fi ulamaa'otaa fi warra hedduu miidiyaa irratti da'awaa godhu kana biraan naa geessanii akka jaan ulamaan islaamaa akka jaan namni واسد درول التيل أدم بهم تاتوجان علمي العلم والعمل به والأخلاق بيكم سكبات شوفي
اتهجتشو في عمل غاري قباچون والقبتي ديم وانا الدان باني جان يو الدان بيو مال جان بيتا عالمني عملا قبن جان علمين سا حاجه ما فيدرا حاجه يسين ما درتو ترو غدا اجا دلي ميديا رن مراچا جرو بيه مراچا جرو دلي وان انجل غند فيدي غند الدان بتني ساجو بر كوري مسجداتي ور مسجدا ولوچيس شينيچو درسا في درسا ولوچيسو شيخا في شيخ ولوچيسو بيتنا غرغريسكون مال ترى ايرتي يوجان غروني قبا اجيني قبا اخلاقات ترى ايرتي هيچو علمي اخلاقن قبني سنيفو ماتي وني جچو جرتو اني اخلاقني علمي داف خرانجا خرا علمي رديمتو اخلاق اساتين امه كن كن بوجي جچو يعني خيسني خرا نمنوت ما مخينانتو يو خران كون جيران اسبالتين تو جيران مخينانتو خرا انا رلي ديمتي مخينا نمنو ديمو جيرونتو ديمتو مير علمي داف اخلاقني داندي علمي رديمتو أكبر وان جتشو علماء جانيني مجرا. والله علماء نمني يوني في أخلاقا كماني أكنا ما خرادان دين قبل ديمو تني بداجان قرار رامتا. سري. خنافو ونيني نن أسمانو برتاف برسيساف دعاتاف ورمي ديارة وبرسيسوف دامو بربادو. علمين نبي صلى الله عليه وسلم وني ربي نرجف أخلاقه جي إنما جي أداة حصرية في دي أدوات نصره إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم ثورنا في بلاغة قريب بيخا وني ربي نرجف خنا بيتشاد خنا قفجي إنما بعثت وني نرجمه لأتم مكارم الأخلاق حالو مغاري قوتو في جيشان أرجمه وقادو بچو رحمتك أباچو أمانك أباچو نما وجيها لغاري جرا خناف دامسنين نرى سجنتا الرا خنرتي أمة خينيا خيساو علماء خيساو دعاة خيساو برتو تفهموا برباد علمين أخلاقا قبني فايا نمن فين دخل خطيتها علمين يسيجو فايا تكون من الضوء فتيتيسين يؤتي فني تفيدني وانا من بدات تفيدني بواني كبا بوان كبو خناف علمين عالم الراوني برباچسو أخلاقا قباچون برتا الراوني برباچسو أخلاقا قباچون خيساو يا برتا دين إسلاما يؤتي أخلاقا قباني إنيوتو أخلاقا قباتا يؤتي الرا أخلاقا قباني يوم أخلاقا قباتا غافا وانس شاغلون قبني غافا هذا منان قبني غافا إلمان قبني غافا دنيا رتنا ما وجه ولول تنجر يو يرو خنا خيستي أخلاقا قباني أتي غاف نمان أخلاقا قبات تخاني غبابو مت ونينا إرجاء الرانتنا عصوا الرا خنا رتي دبي شيخ عثمان وجه والقبسيسي أمتها دامو بربادو شيخ عثمان وني بكتنا عنجي علمي متي وري سر علمي بيخوس الدجر خيسر عمري لفر بوليس الدجر من عمري نو علمي دا بيخوي سكرا سفتي لفر ولي رب بلونو ويچو شيخ عثمان اخلاق اسا غاري داني بكتنا جي نمي قاجر خمس جدر انا ما بقچيسو نمي قاجر خغورسد سا دغاي فچو انا ما بقچيسو اما ور خطبه انا مديريسه بيغوتو رفيسه افما هاسو خسلاغا دبي في غورر ابار ابافنوم يا وجان اباد بتوفي نمني هم دبي يا اخم خزه توكو يا دد توكو خطبه غيفل خطبه ديرتي زعات ربا سد ربو يرو كنته ديوتنا بيخ نما توكو نايمه نما جيجر ابلوت خطبه غدي جي نما تستاد نتبي نبدر هوغا شيني خطبه فيته اكيم الصلاه هوغجي جارسي توكو جارسلا فادجي الحمد لله جيجي نچنا تاجي جارسي الحمد لله خطب ما وخرب نمد ما وسين جارسي خربت بنت نور خطب بنت نور الحمد لله عبد الله بن مبارك كيجي نحن الى قليل من الادب احوج من كثير من العلم جي علمي هدورن وتيرا ادب تقاقباچو تراجمناجي الرغدان ما علمي هوريتي ادب دبي الرغدان ما وري ميديا ربه وان نمني همبرتين افان وان سالا وان نمني دبنون تحاسوخون خيوچي اسجته ان الله لا يستحي ما ادلا سدل الفتخون وني ني دبي بر ناموستك دبي بر علمي غدو قباتيت ناموستك دبي اني اكخكشي عثمان كان ربنا خيسا ترسيسو وان غافچو فدا يا شيخ ايه ساخلاق الراي على طول الراس وجرتا عالمني على طول قبجچو الراس وجرتا انا مونني شيخ اركته كذا كان دينك سيفاله هتو تيفنا تخنه وان سلا هجته سنرتي تيفن ايا واسا كنا جيرو في جيرين إسا جالاوا هند جالات يفنا تخنه هاسا سني فجوجو إساتي أما هواسا سلبو مرة جالتا وانا جاي بواندر لبو إسا كم تأتي هواسا جالنا تقوي برسيفتاهم نجي فدو كاتونيس أخلاق أما هواسا خنا واقولون كمان
barsiisuun qaban mana isaatii fi bakki itti barsiisuun jirtuun hedduu dafagaatti miilaan lafa dheertuu san deeme ganda kana takka takkatti mana isaanii takka takka dhaqee beeka sheeni haawwan silaa barsiisan hunda ilaa manaatti takka takka beeka wallaahi ilmoo isaanii hanga isa jaallatan akkamin namni ilaa haddiisanii hawaasni keessa jaallatu baramma akhlaaqa toluun namni tokko akhlaaqa tolee salaamtaa sirri namaan jee ganda kana shaashaa hojjejeetuma jiraachuu waan jiraati garuu amma bakka inni jiru tanatti tabira maktaba isaa dheexee jirtan fakkaata maktaba khayyan gurgurra khasaira guddaa maktaba wallahi khasaira guddaa arkeetin jira mana kitaaba isaa san dhaqeeti ilmi namaa tokko kamitti umrii tanatti kitaaba diraqna wali qabuu danda'an waan qabu hunda hangam takka xiyyeeffannaatti kannaan hatta takka gaggureetiin gaafadhe kitaabni kun yoo nefe filmoota aji amma wata uma kanaan gafuudhe laalaa jecheeni yoo nefe kitaaba imaamu maalik tirmizii je tirmizi isuma san yoo nefe ma kitaaba subul salaam je subul salaam gafuudhe bakka san kalaala jechuudha hanga sadarkaa kana kitaabnummaa maktabaa isaa san keessa jiran jiru osoo maallaqaanis haabani wanni sun yoo nefe gara miliyoona 35 taate malee achi gadi hin taatu waan itti jala goolii bar waan naggaduun goolii bar anamma namni tokko kamitti akkuma dandeeytuma maktabaa kana wali qabuu dandaheen hangam takka xiyyeeffannaa kanneen nama argisiisa takka waan ajaa'ibaatiin si maati waan ajaa'ibaa takka namnummaan kitaaba haga Sheekh Usmaan irraa biteen jiru Sheekh Usmaan irraa waan ajaa'ibeen kitaaba irratti jechuudha Sheekh Usmaan makiina sibiin jaanii maallaqa guran takka kitaabaan bitata yookiin majlisaan jaaraa yookiin moo shinti beedii darasaatiin tolcha nama bar kitaaba bituu dhufee galgala gizee na bira bulu halkan kitaaba keessa bulee kitaaba keessa deemaa bulee kaan fuudhee kaan xaalaa bulee kaan laalaa bulee akkasuma ganama bee darasaa qaraayisu bar dirdawaa buleeti ganama subiidhaan bee kan makiinaan qabne jechuudha wallaahi alcadiim ka khijiban ta'in ammas rabbiin narra gaadha dirdawaa buleeti halkan guutuu kitaaba laalaa bulee kharrafin akka bulee ganama akkasumatti dirdawaa irraa minibaasiin dirree xayyaaraa galee harar dirree xayyaaraa galee guyyaa san darasaa qaraayisaa oola waan inni ijatti iyyaan harkan siimaa beek kanaaf annin gabaabsa jecha kana jeetin irraa bu'aa yaa darasoota keenya wanni haasee feto mas mee manuma inni jaare kana manama inni jaaru jiru kana keessa deemeeti illaa lafa inni qabee tara keessa deemeeti illaa waan akkamii wallaahi an Sheekh Usmaan duraan miidiyoo irratti inti qofa beekamalee hedduun beeku ture miidiyoo bara lallabasaa kana jechoota anjamaa katabaatti inni jiru hawaasa bashannansi waan hawaasa san dhugumaan gorseedha miidiyaa irratti ja'an eeganaa gale eegaan isa dhaqe mee mana san fooqi 8 jaaru deeman anje liiftii itti godhee jiru majlisa beeka baadiyyaa keessatti fooq bara fooqi mana tokko jaaruun bara rakkinan qabu fooqiin nama sodaachifti bara mana tokko jaaruun rakkinan qabu lafti bal'inniisi ani namoo beenyi biyya sanii waliin baasan dallee san jaariin fixu dhage amma nuti wanni jennuun hangabaabinatti kana wajjin wal qabatee lubbuu tiyyaa fi barastoota akka kiyyaa yookaan ustaazota akka keessanii yookaan sheekota biraatiif wanni nan dhaamu yaa darasaa ilmii barattu yaa warra ilmii qara'u wanni nan isinii dhaamu ilmiin akhlaaqan qabne faaya biyyee keessatti awwaalame warqii biyyee keessatti awwaalamte warqii biyyee keessatti awwaalamte waan namaa gootu ni qabdi yoo arraa akhlaaqan qabaatin namni gaafuma akhlaaqa qabuuhu gaafuma akhlaaqni namni gaafa darasaadhaa gaafa akkinu jaan gaafa dur majlisa jiru jechuudha namni gaafa darasaadhaa sunnaa dhiisu gaafa gandaggale fardi dhiisaa nu jaan namni gaafa darasaadhaa amala darasaa wajjin hin qabne gaafa biyya gale maatii wajji hawaasa guutuu wajji nama tokko wajjin amala qabaachuu hin danda'u jaan kanaafuu awwaniin barattootaaf dhaamu yaa barattoota akkuma ilmi barattanitti akhlaaqa baradhaa namni bara nama tokko salafarraa akkije namni ilmi isaa tawaaduu isaaf hin deeyin niyyaa isaa hafattashuu jee bar maaliif akka barate silaa ilmi irree tawaaduu si fiduu qabdi ilmi rahmata si fiduu qabdi adlii si fiduu qabdi amma nuti yeroo hedduu jechuu dooyina nama barate fakkeessan nuyina nama barate fakkeessan akkasuma ammas nama amalan qabne nama barate fakkeessan waan jaammee uummata kaan isinii himaa dubbiin tun jijjiiramu qabdi jechuuf hin dubbadha malee dubbii dubbatan illee miti darasaa hanga dhiirti dhuftuu ragaa tahaa jaan darasaan humna hin qabdu jechuuf himeef lola seeneeti ulee harkaa darbinaan darasaa tasbee asheetaa lola 40 seetaa jee jaan namichi darashaan itti darsee
وأنا ما سأنت اللي ده يناني قربان درس تجدي إيجا مالف درس تجدي تنان خيا خافين نغرغارو ساعة بكيني ده دو هذا نجي جيروفي وننا ما سأنت اللي تدرس أشي مالي يجان خناف دوينو ما أقوفا كيسن شيخ خبيرة قالني فوديتي بيخدو بينفكي دمالي دوغال ليمتي فوديتي برosoo sheekh harka kenne dhuyannuuni harkanu kennu diye galanni khuteeni yaada manaatiin jennaan sheeyni hodoo malee khenni malee hodoon beeku sheekh harka hodoon jettanii sheekh harka khenni jettanii abbaa mana qiyyaa isumaan na jalaa quchiisee yetti jaan namittiin jechuu jaarsa galanni irraa fuudhee dubbiin tun hundi siitu dhugaa miti jijjiiruu qabdan laal namichi akka gartee namichi jeesan jechuu bar namichaan mana keessatti haadha manaatiin xiqqoo inni isni okkolaa isinis jetana waan agarree bal'aa innaaniini mana keessaa namuu akkan qaqqabuu jeen jaan akkasillee akkanutti hin taane amala barataan amala jijjiiruu qaba irra obsa namni qabu isa ta'uu qaba namni bar akhlaaqa jechuun waa musadii beeki obsumaa fi waan namni simiidhu irratti obsuu fi jecha gaarii namaan jechuu fi ammas tee azaaqee namarraa qabachuudha akhlaaqni kana biran dabarree beeki diin addiin huwa akhlaaq kanan jaa beegaa isaanii tokko dheedaan lafan fixu jaanii sheekh ibsaa jiraa ogeessaa fi hayyuu dubbiidha warra ka gaarii dubbatu ammas ustaaz Ahmed Najjash faa jira khaan silaa shufeerri makiina oofu jira shufeer waan nuti haasanu dhagaye makiina oofu malee makiinaan akki jette jaan laal akki jaan namicha shufeer namichi shufeeraan akki jeen araba beeyte fakkir jeen وحاسب جن أن كل سائق مجنون إلا أنت شوفير رندي مرات هذا سيميلس قفا فيا كسي ديمت واتكاسين دقيفتين مرقابتاس جينا تياسو خيوفي خنافوغا إن شاء الله والله أرهد دو غمني غمچو كنو آسو سيسا وان بريد غري نما دي لسان غري إجا بريد دو سان غري حواسا دي لسان غري يو حواسا سواني ساني رسو جرات يو هركا قلي يوما تاتبالي واني ساني رسو جرتو تكتي ترى كفاية رارك ربي رزق سبيشال قولي بيهرو ترى تو آخرنو أنغرا خيام في تدي هاسوني مجر أني تيمنا هاسيشيني والتجي تنرى عبدي تيمنا توكو خايسين اندوبتين جيات دوبتي أتشبودا هانكينوتا أرغر ريفي والتجيلتين هندر رس الراوك أبون دوبتشو في الشيخ تيمنا غرتي دغتا وما قمني يودو يسسن دوبتني ما كيسن ران فرادوتن شيني كليلي حراري تلي غلطو فچ بربان غمنا لفتو سنبي حراري كليلي جل جرتي بي دچي ايثيوبيا تنا خيستي خميستي غافتو كدچي كسي بلو ارك دچي خيسبدو كاميرا نمان دقمني ميلانو غ خيس ديمتي ولي دولت ملي دولتي ول دغوندن سغلي لبدي ول دغوندن ديسو لفتانا شيني إفي عمري نما تكوبيخي دج عمري دتشي وانجيسو شيني دتشي إسابودا أبو خدان لكويسو دنديسو إسلام أفود odoo manni tokko irra ijaaramu baate dachii san irratti kilaasiin takka ijaaramu baate dachuma san qofa fuudhee odoo dhiise wallahi waan silaa namni tokko umrii isa dalaguu qabu dalaga sheeni lafaatii inni waan san irra laffe dhaqeetuma namni dachii san laalee gatii kennaaf ni beekama lafaatii keessaa mul'ata jechuudha hangam takka kenni biiroo deddeebi hangam takka qaama mootummaa amansiisuudhaaf kaartaatti baasee sheekha lafa san baadiyyaa san keessatti kuni sheekha hawaasni islaamaa guutuun majlisa nama hundaa qaba ammoo lafaatii ka sheekhaa san sheekha qofaa qaba laal wanna dabre kana keessatti hatta yeroo carraa arganne waggaa 30 kana keessatti illee dachii bal'ifnee fudhachuu taaka tulluurra waa jaaruu aadaan godhanne nuti wanni teenya ni mul'atte enne itti dhiifne waatu bakka tulluu san geettu eekas amma warri dubbiin galteef tullurra ol yaa'ee achirratti tullurra waa jaara mul'ise ammas bal'isee qabataa jechuudha akka hawaasa kana fakkaatutti amma gara fuulduraatti illee sheekotiin teenya dachii mulawwahii hin fudhatina dachii kaaree dhibbaa masgiidaaf hin fudhina bal'isanii keessa fiiganii hoggaa hafuurri itti cite jechuudha hoggaa hafuur jidduutti hafuura baafatee amma dachii Sheekh Usmaan qaban san irra deemeetiin xarafarratti sheekha akkasitti sheekha wajji deemnee daawwannee garaan dadhabnee aboo isa kuttan jennee walii dawwallee wal barbaanne fakkeessuun jenna dhaqaa keessa deemaa laalaa dachiisan isinillee ni beektanii wanni sun waan hin agarree taariika keenya keessatti takkaan dalagamanii takka tana tabiraa waltajjiilee gizee nuu gootan
waltajjii hawaasaa gizee godhanii nuti ammaan tana sarganyaa warra gartee gaggeessitu aruuzaa warra jaansani warri arraan tana warri waltajjii amatatti afeeramu kun qabaatitti afeeramu kun nuti warra boonsitoota warra waa bobboonsu laffaatiin akaaffiin itti citini waan isaan dabarsan waggaa guutuu dabarsan san nuti amma guyyaan nuti dhufnu guyyuma aruuzaati guyyaan aruuzaa bultii miti beek guyyaan aruuzaa guyyuma aruuzaa jaama guyyaan aruuzaa kun immoo namarraa bareedu qaba sheekh akka gaafa nuti ijoollee muhaadaraan gaggeeffamtu arrallee muhaadaraan islaamaa gaggeeffamu qabdi gaggeeffamu jirti arrallee montaar boo ciccituun gaafa san akkas godhuu turre sitaaraan duubatti hidhamtee kursiin gaba kaamtee buufiin afuufamtee haafee wanni kun duniyaa irratti ammaan tan hin jiru duniyaa gubbaa amma meeshaa madraka jaaramu bituu danda'u qabna baadiyyaa keessatti illee ni dandeenyallee montaar boon portokoolaan dhufuu qaba waltajjii gizee sheekotii gurguddoo tana afeeru madrakni sagalee taakka dhaamsachirraa dabru san waltajjii jechuun hiikansa namoota dhufee achitti wal gahu san hanga kanaa wal bareechaa jechuudha sagalee bareeddu us jechuu nama feesu hoggaanii fi sagaleen tolte jechuudha amma sagantaa madraka sheekh Sheikh Usmaan Sheikh Abdulatif Mattaanillee khalee waliin irra oolle sheekh madrakni sunillee madraka bareedaadha sagaleedhaan jechuudha ammoo madrakni sunillee hawaasa san akka fakkaatutti waltajjiin tolchine tana qofaa miti madrakootuma keenya kadeddeemnu hunda nama yeroo jalqabaatiif waan haaree fidee waltajjii tolchee nu garsiise hin agarre takallee abbootiin qabeenyaa hawaan kana dalagaa godhattee jirtu yoo jiraatti dhaamsi sirritti haa dabru dhaamsi sirritti bakka haa gayu hogga muhaadaraan godhamte akka viidiyoo keessaa bareeddu nu godha akka hogga waraaban namni laalu godha sitaaraa diimtuu gizee hunda laxxafee namni waltajjii islaamaa akkas godhuun qabnu keessummaan gizee dhufte akka dinqisiifatan ta'uu danda'u qabdi meeshaan jiddu galli takka bitamtee wanni kun waan laafaadha ammoo waan nu boonsu waan nu bareechu wanni kana odoo godhamtee gaariidha akka waliigalaatitti beeka maan tanaan mata duree Sheikh Usmaan san keessaa xiqqoo ol tarkaanfadheetiin waan waliigalaa ganama lafatti haasa'u turre waan kana nuti hundi akkasitti waan kanarraa dubbachuu fedhee mee jaarmayuma itti jirtan cinatti majlisoonni waliin dhufee haa wanna nu godhu tabiraan ma sheekh takkatanii idaadhu jechuudha gizee keessummaa afeerratan majlisni keenya hedduudha dhaamsi akka wal jalan dabarre akka sagantaa leenjii taatu dura amma gaafa diriiraa tana keessa muhaadara gaggeessu turre nuti amata 20 way muhaadara keessa madrakoota kana gubbaa jirra madraka gaggeessuun baar laal nama tokko afeerra amma Sheikh Jamaal Aliyyi warra gaafa sana afeeramu keessaa sheekha yoo afeerre amma Sheikh Jamaal Aliyyi isa cinaan bohaarsaa nama nashiidaa tokko cinatti afeerraji yoo namni diraama dalagu tokko jiraate sagantaa jechuun hanganoo bakka guyyaa har'a nama kana oolchaa jechuudha dhaamsi itti qophaawa baatii takka dura baatii lama dura tiimna sagantaa kana qabna haayoon teenya hubannoo darasaa akkana waan akkana darasaan barumsa irratti kan cimtu baatii takka boqonnaa godhu deema yoo taate jecha baatii takkitti tan akka lafan teenya irra nu qophaa'e ishee hajaani nama akkaan nama amansiisu hadaawaa dhaamsa bareechee dabarsu tokko yoo nama tokko cinatti hidhaanii nama lama kana yaammatanii namni kaan majlisa biraa dhaqu deeme akkana kanatti anima yaada xiyyaa beete portokoola nama 50 olif fidanii namni irra guddaan aaree galu kana madraka hundarratti waan kana nu mudata waan kana odoo dhiifne odooni fi namoota bebbeekamaa diidam soddom bakka takkatti afeeranii hundinuu daqiiqa lama yoo dubbate guyyatti immoo madrakni tokko za'ameek nagumachi oolee galaa jechuudha waci itti baaftan haafa goo tikeetatti murtan tikeeta yoo nama lama murtan nama gandarraa yoo tokko afeertan nama kana daqiiqa 40 yoo kennitaniif oolmayni guyyaa tokko gayaadha